Ashama jaalatamtoo tordoftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Badee ture mi'a bituutti jalqabeen tureeyyuu nan badee xiqqoo dikkam dadhabbii naatti boqnaan dhiise tureeyyuu amma garuutti deebi'ee meeshaa ijoollee baay'ee walitti bitee har'aan jalqabaaf kan ishee kana adda baasee mucayyoo ishiin kun sirumaa dhiyoo hergatte kawar kaanii masoo warqii naamna waan ta'eef isa eeguttan tureesi. Akkuma argitan kunoo meeshaa bitee fi isinitti dhiyaadhee meeshaa birrii 32,240 burcuqqoo shaayii irraan isinii ka'a. Burcuqqoo shaayii kana birriin 700 isinitti meera. 750 jedhu yoo galtii amma torbee dhuftu galtii gaafachuu dandeessi gabaa keessa deemta jechuudha. Minim waan sodaa hin qabne jechuudha. Torban dhuftu galtii mucayyoon. Asti burcuqqoota kana burcuqqoon kun bifa lama inni isa kana darzaana Esaba ibba sagaliin bite ishii amma isa akka addaachuu dhaqummoo 950 bite bifa lama jijjiirama birrii qaban numa isumaa ta'ee jechuudha. Jookiinan qaba alaan galchee waan ta'eef burcuqqoo tanaa biti waan naan jetteefi asti immoo shinii abbaa gadaati akkuma argitan mandajaa qaba saarvisii qaba kunni yerootti namaa dhiyeessitanii kan ixaanaa qaba kan teessoo jabanaa qaba. Asitti immoo saanii shorbaati barbaade saanii shorbaa kana arguudhaaf adii lummuxiidhaan guute waan barbaadaniin qabu garuu shaglaa kanan barbaade biffedha yoo waan isin simatu barbaadanii akkas ta'uu qaba baqa እና akkasi asitti feermuzii lamaan kana naa jettee barbaadeen garuu gaddii qabdi dhugaan isin feermuzii dhugaa waaqa feermuzii baay'een argaa garuu kana sinin kanin kana dura mucaadha 2,350 bite xiqqoodha liitira tokkoo fi tuqaa lama shambaatti kun garuu tokko 8 baata dhugaa waaqa dhugaan sinin jedha bakka oriijinaalummaan isaa yoo na biifee hin beekan kaameraa ofii waan hin qabee waraabee fini malee too noormaalii isinitti agarsiisee baay'ee tokko nama simata laman bitee fi baay'ee mirxii tokko jechuudha feermuziin kun dhugaa baay'ee mirxii tokko. Asitti immoo maashinii bunaati kana duras bitees himees waan ta'eef maashinii kana jedhaa shinii bunaa kana jedhaa birrii wayii dabalate burcuqqoo shaayii jedhaati birrii 150 minamna daddabalatan isaan kun. Asitti istoofii bunaa jabanaa danfistuu jettee uma waan dabaleen qabu gatii duraaniitiin kan immoo biradistii guddaas jettee ija tokkoon naan jettee isas nan bitee fi asitti kidaaniidha. Kidaaniinis darajaa 3 jira. 200 jira, 500 jira, 700 jira jechuudha. Isas adda baafadha. Saarvisii kanas naa biti naan jettee marxii saarvisiitii kan bishaanii kan shaayitii jedhee tan akkasitti tilmaamee bitee adiidhaan guutee rakasasi garuu ishii kanan jaaladhee mi'aan luqqaanidha. Mindinoo sileenyudha alumineemidha waan ta'eef asi masoobii daabboo qabdi eenyu biddeenitti raafuudhaan jira gundoon illee jira kan dabalee gundoo sinittani mala gatiisaas waan gundoo shinii bunaa sanaa fi shinii shaayii maashinii bunaatu narratti dabale 50 asitti eeleedha eeleen hin daballis way isin jenna kun duraati yaa eelee oriijinaalaa fi immoo forjidii sadarkaa lammaffaa jedhamu adda baafadha isiniin jedhe kana duras ni waraabe xaqoo kana kan qabu tokkoffaa jettanii fudhachuu qabdu yeroo hundumaayyuu sibiilli isaa halaa kun xaqoo kan qabu kana eelee koo isinitti agarsiise qadaadasaa lummuxii waan ta'eef lammaffaadha jedheeni yeroo sanamma kana hubannoo isaatu qabu tokkoffaadha jedheen nuti gurguree mucaan irraa binne suni kun eelensaa noormaalii bareedduudha waggoota baay'ee nyaatamu dafee jechuudha. Ati baaldiidha baaldiin illee jira ishiin kun amma guuttee jechuudha bifaani 170 jirti garuu les waan jedhu bitan mazafzafaa yeroo bitan barmeelii yeroo bitan baaldii yeroo bitan wanta laqi jedhe lallaafu bitaa jechuudha maaliif oriijinaalaan inni darraqeedhu tokko amma
dhibbaaf torbaatama gabaa keessa. Kuni garuu 200 gateessa jechuudha. Kanaaf istoofiin jirallee kun girgiddaatti hirkatee istoofii jalama kan maabiraati. Meeshaan ishee kanaadha jechuudha. Meeshaan birrii 32,240 bitameef kana fakkaata. Yaada gaafii qabdannaa barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Asumaan ittaanaa jalqabee duraan boqonnaa fi nisrumaa gidduun boqachuun baay'isa biyya lafaa irratti. Amma meeshaan bibbitoo hin jiru. Sinifan gadi dhiisaa warreen bitachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu keessanii. Uraageen na shawwaddee shinii 2 siniin jedhee shinii 2 na shawwadanii keessa jira. Dir'uu 2 gonniitti karaa kaartooniin qadaada mitiire guutuu dha'ee natti fida. Amma nam viidiyoo godhuun harge jechuudha. Mi'a baay'een illee meerraa bita. Innaa waliin dhiifnuu nan deebi'aa fi maaliif darzaanoon bite malee isaan 2tti guutuu danda'an. Yongana gati darzaanaa birrii 750 gimmaasha bitee wani mucaa kanaatti guute malee maaf na shawwadaadha waanan irraan nagada'u nama 3 qaba naman irraa bitu bakka waanan gizee hundumaa irraa bitu maaf na shawwada baay'ee naaree dhugaa. Kanaaf akkasii eenyu bunaa kana yeroo bittan jabeessatii ilaalaa maashinii bunaa kana maaliif ija 4 qaba kun amma jechuun billaaf arfanshii qabdi jechuudha. Garuu inni 800 hin jirti. 2 bichaa qaba. Duudaa bunumaayyuu karra godhata malee waan daakuun qabu jechuudha. Binnee nuti jechuudha annan qaba kan hin alaafide binnee 6 gubate hojjechiisullee annaan hojjetamu kun jennaan achuma keenya fi gannee galle jechuudha. Kan koo garuu waggaa 2 guyyaan itti daaku amma maan teessi buna baay'ee fixxu malee jechuudha. Kan koo kan hin alaafide jechuudha. Waggaa 2 guyyaa tokko. Wanti nuti kan biraatti garaagarummaa barbaadan bita isinitti agarsiisa. Kun 300 jechuudha. Isinitti agarsiisa een fagoo jira dhiise. Okay, kun immoo kan tiriiti 350 birrii 350 kan daabboon aan jettee jirti waan ta'eef baay'ee jabaataadha bareedduudha. Diizaayiniitu suma noormaalidha malee jechuudha. 350 isaan kun birrii 50 kan biifee jaajaa bifa garagariin aan jette waan ta'eef jaajaa jechuudha. Jaajaa isa kana ja'a jechuudha. Akka kanatti hin bitee fi kanum biifeti garuu jaajaa geeddaraadhaaf akka ta'utti jettee diizaayiniin isaa akka argaa jirtanitti birrii 50 isheen kun 50 jechuudha. Isheen kun 50 kan soofatiin immoo inni kun 60 jechuudha. Isum kana ta'ee kan soofati xinnoo ol guddata jechuudha. Kuni garuu 50 12 akkuma argaa jirtanii. Eshi asitti filannoo kootidha kun widdiidha garuu dhiifama naa godha. Yoon ta'u iyyatti deebisuuf hin danda'a. Birrii 350 kan bishaan burcuqqoo jookii kanatti irra buusanii naan jette. 300 hin jira mircaa kooti. Kunoo kun amma fakkeenya birrii 300 kan hirkabooti ishiinii jechuudha. 250 hin jira abbaa gadaa 280 birrii 280 jechuudha. Akka kanatti jira. Kuni garuu mircaa kootiin isiniin jedhe. Kani bishaan irra buufattu burcuqqoorraa jechuudha. Diizaayiniin isaa namararraaniin akka filannoo kootti tambitee malee filannoo ishiitiin miti. Hin jira kan birrii 280 250 isiniin jedhe. Ishiin irras buufachuu dandeessi geeddartee jechuudha. Wal jala dabarsuu dandeessi. Inni kun 300 abbaa gadaatiin anatu dhiise. Kunis kana fakkaata. Kanuma ishiiti jechuudha. Isa kana fakkaata.